akkamitti namni jaarraa kana keessatti ilmi ofiitu yeroo gurguruun dandeenye namni akkamitti nama gurguru siifan deebisa ishi siifan deebisa lulu obsi siifan deebisa akkam goote gurgurte waliin Awurooppaa deemna namichi kun simbayinii jetteeni bar namichi kun simbayin sigale nama gaariidha nama akkanaati jetteetti gurgurte bar itti yerumsiste dirqama miciyyoon kan jaalatte kan biraatti kusin ta'u jette tayyibammoo miciyyoon nama yoo baruu dandeecha keessan nattee bilbiltee fi akkabsi goote sumayyeen miciyyoo yatiin hilmoo kan kara itti gortu dhabdee bar lubbuu dhaggeeffadhu sumayyaa ta'an illeen jiru gara itti gannullee hin jiru si jammar osoo Itoophiyaa yeroo isin jirtu anquba qabaadhe mana kiyyaa sarrifaat nabbar haqiiqa yoo sitti hime jechuudha ammallee taanaan mallaqa isirratti wanni nu callisnullee hin jiru yoo kaffalameen dhaggeeffadhu garuu jechuudha iccitii miidiyaarra hin dhufin takka miidiyaarra baasuun tokko faamaa barbaachise gaafii kiyya lammaffaa irratti namni tokko waggaa 18 ol Muna hin jedha lulu barsiisti beekee maama Maaliif walaggeeffachaa haasaa wal jalan haasa'ina dhuguma haqqii barbaadoo ta'e hundi keessanuu dubbii wantoota walaggeeffachaa haasaa. Muna barna hubachuu diddebe lulan maaliif miidiyaa baastee bar ishiitu miidiyaan fixaa jettee bar gaafa duraa eenyu miidiyaa fide ishii fi ustaazaa ta'anii miciyyoon hoteelaa baatee kan jedhe ana obboleettiiti yamal taate. An sanilleen dubbadde viidiyoo kiyyoo dhaggeeffatte sanilleen ayin malakkataachuu wanniin anas biratti waa'ee maallaqaatiin alatti dhimma parsanaalii dhuunfaa maaliif fiddan sagantaa laayif irratti iyyuu እንደዛ ማለት አልነበረብሽም ነው እያልኩሽ ያለሁት ስሪ ሚቲ ጀችኬ እሺ ኦኬ ሲገለ ስሪ ሚቲ dhimma dhuunfaa bultii amma mee kenna qabrii qabda gaafii takka si agaafadwan osoo bultiin sumayyaa tuni rabbiin milkeessee Awurooppaa waliin deemanii bultii walirraa horanii ilmi walirraa horanii hin jettaati jecha kan hin jettaati akka amma jette kana hin jettaati maal jecha maaltu akka jedhe fakkeenyaaf akaakayyuu isitti heerumsiite jecha jedhu kana osoo milkaa'ee laali sumay nama guddaa rifeensi tokko ittiin jirratti fiddee hiitemaa nama guddaatti ite leeshiti nama guddaatti isita Awurooppaa wajjin deemna nama miidiyaa kanarratti beeknuudha adabadhu lula seeraan gaafadhu gaafii gaafatti seeraan gaafadhu gaafii walii deebistan seera wal gaafadha wal jala bocu ngoyna sin nama guddaa khalas ijoollee miti yoo araarsuu ta'e akka dubartootaatti keessaan guruupii hidhannee dhaggeeffadha guruupii hidhannee akka dubartootaatti nurraa hin bareedu kanaa booda taarikii namni haasa'es taarikii dura darbees deebisnee finnee jaddannee haasa'uurra akkuma akka nama badiisa kaleessa namni dubbatee fi dabiisa kaleessa haasa'ame dhiisnee yoo namummaa qabaanne yoo dhugaa ta'e ijoollee kana akka dubartootaatti guruupii ijaarrannee keessaan haa araarsinu. Waan kaffalamu obboleettii keenya haa kaffalu bakka meenuni warra kanarra tashaalee bakka tashaadhaan inni geenye yaadamu biratti gaafii tokko inni gidduu isin gaafata bifama naa gootu duudhaa taraa eeggadhu tokkuma taraa eeggadhuuti dubbadhu taraadhaan haasofna gaafii qabnus taraadha jechuun gaafuma wayi inni gidduun gaafachuu barbaade waa dheeraa miti sekenduma lama wayi saga salaamataanu gaafadhu ka dura Maamuna jedhee bar salaamata situn dhageenya mala. Salaamu alaikum. Maamu waalaikum salaam. Akkam jirtu? Jedhee bar. Alamaaninyaan nuni caallee haa argamnu yaa jamaa. Waan kaleessa darbee waan kaleessa haasa'ame dhiisnee irsa dhaamsinee yoo namummaa qabaanne ijoollee kana waan kaffalamu obboleettii keenya kanaa keessaan haasofni kaffallee fi haa araarsinu. Nurraan bareedu of salphisaa irra malee of gaarumsaan jiru. Of salphisaa irra. Ijoolleen kun salphatan jechuun nutu salphataa jira. Hundi keenya iyyuu aybii mataa keenyaa qabna yaa jamaa. Yookaan rabbitu nu sattaree jira. Yookaan sa'aatii sanatti sagaleetu waraabamne viidiyootu waraabamu malee hundi keenya iyyuu aybii mataa keenyaa qabna. Har'a ayboota obboloota keenya asirratti deebisnee hin fataffatu. Nurraa hin bareedu. Nun immoo yatashaale sa'oonnonina nama warra kana caaluu waqqasuurra koottaa wal ijaarree waasaappii anjaroota kana araarfanna. Warra dhiiraattiin kenninu. Nutaazabu ustaazonni keenya mataa gadi qabatan sababa kanaatti
beekan keenya mataa gadi qabate waan taarikiin ijoollee qubna garaaf takka namni waliin sabasabu waan hin taaneef yeroo hundumaa namni wal sabasaba isa nurraa hin bareedu asuma irratti haa dhaabbatu hin kaasinaa waa'ee ijoollee kana sinin dhukkubu aybii boleetti keessanii yaa jamaa rabbitu nu sattare malee hundi keenya aybii mataa keenyaa qabna akko isa rabbiif jedhaati dhaabaati koottaa buunee wal ijaarree ijoollee kana sabasabannee araarfanna isa rabbiif rasuulii jedhaati isa ahliin isaanii cannaqamaa jiru sinitin dhaga'amu keessan akkana ustaazonni keenya na qalbii nutti cabanii ustaazonni kaleessa nuuf qabsoo meeqa dabarsan har'a ta'anii qalbii nutti cabanii waa'ee keenya irraa waa'ee diinii barsiisan dhiisanii taarikii obboleettii keenya kaleessa darbee adeeffatu. Muna. Naam. Yaada kee nan deeggaraas illee waan ansi gaafu qaba yedduu nama carraa naa kenna waa danuu miti rakkoo biraa miti. Tokkoffaa muna eengadda gaafaati dhimmaa sagaagaltuudha. Bari kanan nagu babar. Koi dhaggeeffadhu boo ajalan dubbatiin gaafataan jira. Ati intala durbaa tokko muna nama shamarraa dubbatu gaafa namni beekaan gadi ba'ee intalli sagaagaltuudha. Abbaa argee waliin oolti duuriyyeedha hin jaalladhu hin sobdii gaafa inni jedhu muna maaliif intala sanaaf hin dubbattu tokko si mataa keetti tokkoffaa akkamitti akkana jettu nuti dubartoonni kottaan mari'annaa gaafa sana maaliif hin jettu. Siif gaafiin kun muna lammaffaa luula viidiyoo kee wayin argee. Okay, kan luula dhiisiti kan koonsii deebisa. No, qoy muna sabarat kan kee immoo kana. Sabarat. Siin deebisa ka anko siin deebisa. Qoy hin deebiftaa ati obsati. Obsati hin deebiftaa. Lammaffaa luula muddamtee suma yaada. Isiin sun ormaa viidiyoo wayin argee dhugaan akkas naamin jechuun sun tokko sii maali tokko sii maali fakkeenyaaf dhugaan baate kaafaa jetta. Dhugaan rabbii si argu kana dhuguma rabbiin inni addiif samii kana uume dhugaa hundi namaa beeke jallisuu fi dhugaa gara tokkotti dabsuuf ati dhuguma dubartiin ija wal qixaati eega dubartii taate walitti fiddeeyyuu dhugaaneessa jettee gaafatte beektaa tokko. Lammaffaa mucaan kun miidiyaarra baatee har'a miti ji'a meeqa dubbataa jirti. Gaafa jedhu guruupiin fidanii awwaalanuu boolla qoteen boollaa baasee jechuudha. Ati mataa keetti gaafa intalli kun viidiyoo waraabdu rakkinni kee maali jettee isa maxxa baqaa dhaabbattu kana walitti fiddee karaa keessoo miidiyaa irratti siin jedhaan jiru. Karaa keessoo dhattee walitti fiddee isa xabaqaa dhaabbattuuf kana maaliif hin dubbattuuf turte. Har'a IBC jette gaafa intala sanaan sagaagaltu viidiyoo qullaa abaluu waliin jirti. Duuriyyeedha. Abbaa argee waliin teessi viidiyoo si qullaa ishee kabaluu targee ustaad abaluu targee jedhamee gaafa waa'een si salphinaan dubbatamu kan si hoosafuu miti giifti. Hin fokkatu akkanatti deemuun jechuun gatii naman kaffalchiisuu waan jedhamu yaadatan. Deebii tokkoon si deebisa tokkummaa. Ifama afaanitti si qabu koofi baay'een akkan si jaalladhu hin beekta. Hunda keessanii akkan jaalladhu. Ijoollee kana lammanuu miidiyaa irratti yoomin argee rabbi kaatimaa koo haa balleessu mucaa koorra rabbi na haa fudhatu. Luulaatu kaleessa malee hin gadda waan deemaa jiru hin beektu iyyuu naan jette. Maaltu maal ta'een jee. Tokkummaa tiiktookii kanaanii asuma irratti cufeetaniin bahaa waasaappii bichaa hin hojje. An tiiktookii irra deemee ilaalu. Waan akkasii faxxaramee naan jette. Xayyibati waan kana keessatti maafee waan kana akkamitti goota koottu dhiisi biraa deebii hojii keenya hojjennaan jee. Hojii mataa keenyaa qabnaan jee. Nurraan bareedu waan kana keessa gallee borcuun. Har'a moo taa'eetan luulaa fi ishii taasaa'iruun ol gale maleeyyuu. Tokkuma taarikii ani beeku jara hunda kanarraa hin beeku waan hin beeku hin qabu. Tokkoffaan waan akkasii jala deemuun naas mijatu hojii koo faana hin beektaa hojiin koo biiziidha. Har'a immoo har'a waan kaleessa odeessame ishiin kunis haa tasaasattu ishiin sunis haa tasaasannu riigoon irra deebinee haasofnurra qubna gara keessaan ijoollee kana sassaabannee maaf hin araarfannu jedheen dhufe tokkummaa koo ani hin beektaa. Biiziidha si waan akkasii keessatti si normaadhu kanadha malee jara kana lammanuu hin beeku. Ija argaa isaaniis hin beeku. Ishii sana ishii kiristaana taate asallamteen suni nanni ilaalaanii bakka fooloorii walirraa hin qabnu. Fooloo sanarraa hin qabdu ishiirraas hin qabu. Mucaa ishii wallaggaa kana immoo hin gadduman argeen iyyuu an takka miidiyaa irratti iyyuu ishee argee hin beeku. Si galee miti. Wallaggaanis shawaanis ani yoon hamma shawaa ta'e. Gaaffii isaaniin deebisaa fi tokkummaa deebisuu. Gaaffii isaatiif deebisuu ta'u jira deebisuu. Maaliif innaa namni gaaffii isatti akkasi jedhu nama bu'aareen akkuma nama gaafate sanatti seeraanii nama aggeeffatee bu'uu qaba ture.
ለማንኛውም ከነን ስኒን ጀዳ ሐመስ ቱ ጋፍ ሐመስ ደረሳ ጅራን ሐመስ ቶ ሐመስ ከነ መነበነ ነክ ከነት ተኝ ሃሶኡኒ ከይሪን ቀቡ ኮታ ኢሳ ቡአቲ ኑ ኢጃራቲ ጆሌ ከን አራርፈን ኡስታዞኒ እንደደበኔ እስቲ ዋን ከፈለ ሙራ ከፈለ በቃ ሙጫ አራርሲኔ ብራሃ ዴቢ meesin sumee dhumatti dubbadhaatu ishiin tasgabbooftee jennaan waan hunda qophiidha ramadaana walitti harretoo hisoomnu jennaan nama haraara dide ishiin habiibti iffedu yette haraara deemaa narra nama jedhe nama tuffachii bara gaafis kennaa eenyu tokkummaan na gaafateef gaafa qaama ishee waa'ee qaama ishee maaliif hin dubbatinii gaafa jette viidiyoo kiyyoo dhaggeeffattee jiraattee an dogoggoroota Sumayyaa sadii gurguddaa jedheetiin hin dubbadhe Sumayyaa Tasfaayee tokkoffaa fiizaa kanaa dalaguu mataa isaatti dogoggora akkana biratti maaliif dogoggora ganaa biyya ganaa Kaayiroo amma seenaa jirutti porosesuma kanaattuu maaltu isii naqe hin beektu waan ta'eef magaalattii takka san biratti nyaatamteedha lammaffaa irratti imma dhuunfaa mucattii baalagee taate baalagee ta'uu baate dubbachuu hin qabdu jedheetiin hin dubbaddeera viidiyoo kiyya ilaaltanii jiraattan sun isan irratti sadaffaa waa'ee akkaawuntiitii wal qabsiisee dubbaddeera kanarratti an harralleen taanaan boru yoomillee taanaan Sumayyaa amboo miidhamtuudha miidhamtuudha mallaqni isii kallattiin haa ta'u wal kallattiin kaffalamuu qaba kaffalamuu qaba dhugaan miidhamte ibn ummata muslimaa hundarraan talitun haqa qabdi garuu kanan anas biratti dubbachuu barbaadu namni nama lama jidduu wali araarsuu deemu takka nama kana walitti hindidde akkana taate maalii taate nu darbiterra keessaan dhufanii akkana jetteeti mee akkam goona osoo waliin jedhanii gaarii yookiin immoo waan isiin yookiin namni wayii jira yookiin iccitii nama bira nuti bara iccitii hedduun nama bira ga'ati yoo namni oli bu iccitii san ol darbanii akkana jaarta akkana gootee akkas goote jechuun waan miidiyaarra dhufuu hin barbaachisne maaliif miidiyaarra fiddan warroonni jidduu haasaa jirtan kun warri jidduu haasaa kun amma isin dhuguma qulqulluudha keessaan Sumayyaa amboo tanaan namni isiin kafartee jirti jedhu hin jiru namni dubbii tana laaqaa jiru yalla min dabiimil bar dhugaa rabbiina dubbadhaa jetti akkana keessaan gochaa gubbarraan dhufanii akkana mana moohiiti yaade yoo ta'an an immoo callisuu hin danda'u kun alaa sidu tare wanni ta'e amma wanni hin jirtu munaan jettutti yoo ka danda'amu taate an ka eegaa turellee dubbii hanga asla diinfaati harkaa fixataniif gaafa isaan harkaa fixataniitiin isaan dadhabne jedhanitti seenuuf kalee galgalallee waan nuni amma ijoollee kana isuma haqqi rabbii quxurii isaanii sin qabu an tiiktookii isaanii sammaa qeetanii wanto jedha walitti nu qabaati nunumtaa araarfannu ijoollee kana bafiqir እናሸንፋቸው በቃ waan biraa asirratti mana bananne ammas akka addisiitti waanuma bareedaa kamirraa qissaa kamtu haasa'ama waan kun yaa jamaa bakka maannam soo yaa xafaal እኮ namni naa wal lolu waliin jeju wal arrabsa wal qusuleessa wal irra asjalatti dheessanii ilaale asjala dheessanii kun ustaaza arrabsaa kun garee shahaadaa arrabsaa kun maalitaa maaliif gara itti afaan buqqifatu dhabde baalageen duriyyeen miidiyaa kanaa tokko gara itti afaan baatee duraan ustaazota miidiyaa kanarraa itti galchitu dhabde gareen shahaadaati maal godhate way walitti ergemo way gaafa isaan jaarsummaa qaban walitti fide tokko ustaaz Ahmadii fi ustaaz Awwal illeeni yooni namni tokko kasi shakkaa jiru taate fakkeenyaaf muna anaa fi jaarsummaa kanatti seenuuf bar yooni Sumayyaan Tasfaayee lu'lu'aa naa laali jetteetiin na filatte yoo Sumayyaan amboolleen yoo lu'lu'aan naa laalte itti amanaa jettee isiin filatte garuu isin feemasaaf murteessitan gaafa namni isin jedhatitti seentaa dubbii mataa kee feemasaaf murteessitan isin Sumayyaa Tasfaayee malee anaa dubbattanii ati dhageessee kana lula. Ustaaz Ahmad maaliif keessaa baate jedhee gaafadhe jennaan Sumayyattu bara yogguu osoo Sumayyaa Tasfaayee hin dhufin hin duratti Sumayyattu bara anaati kenna Sumayyaa Tasfaayee ambooti guruppii keessa osoo jirruuti isin warra feemasaa malee nuuf hin murteessitanii isin jennaan ani osoo dubbiin tun dhugaallee taatee tokkoof ka murteessu taate dubbii tanarra kana dhagaye ilaal garee keessa jirraame akkuma dhufuun Ahmad dhagaye akkuma dhufuun Ahmad maal jedhe dubbiin kun dhugaadhaa Sumayyee jedhe Sumayyaan boo gaafatala ishii sun nu keessa hin jirtu dhufuudhumayyuu didde sun jennaani ustaazaa kanuma agartanii kan maqaa koo balleessan kanuma agartanii miishiidhaaf dubbachuu dhuftanii ree jettanum achumaanan ustaazaa bakka obsa namni dubbii keessanii dubbatu namni keessatti yoo namni dubbii kana katiin jedhu taate ay asayet
ana gaafii anan si gaafadhe na deebisi. Fakkeenyaaf nama lama araarsuun duratti namni lamaan sun si amanuu hin qabu. Sitti amanachuu hin qabu dubbii isa. Obboleessitiyya akkuma walitti qabamnuuni dubbiin kun dhugaadhaa jedhee gaafate Ustaaz Ahmed Micayyoo Sumayyaa Ambootan achumaani akka na arrabsan hin argine soban dubbadhaa immoo ishiidhaaf dubbachuu dhuftarree jette tanuma dubbatte bar kan biraa hin jiru achumaan bakka dhaabe jedhe tokkichumaan dubbii haasaa biraa hin haasofne waa tokko hin mari'an Ustaaz obsi ni mari'annaan jedheen lakkii jedhee foon abbaa koo maaloo jedhe kakatee illim jedhe achumaan bakka hin didi. Amma waan tokko lula. Amma lula maaliif amma dubbii guddisnaan jedhe amma sinii